الشمار كفوني أكم جرتني كبجمتو تفي جالتمتو تشاينا لا يانتو أسلا جلت ترجمتن نجان كوبا كجرتن تسناقا كابو إسنين جتشون جالتا بكجراتني بكجمتني يونا يقدني إذا كهرّلي لمان ديبيني دفنيتو جرا إسنين جدا قويا كاليسا فيديو قالك سنراتي كومنتي وانا دادا يتو يجرا كومنتي سن أبان برسدني دبسي جرا إسو مرة أجيسوه چودا أني أجا كان نجا كان إسنين جدا كراساتني سندبرسا مودون كراساتني سندبرسين فيديو كان لايك شير قوچون دقاتنا أما سيادة وقا قبات الصندوق كومنتي جراتي نورساني إسنين جدا Akkam jirtu jalatamtoota chaayinaalii keenya yaa'u kan jala amma jiru chaayinaalee ayyaantu asirra jala jira ammaaf fuulduratti immoo yaa'u walumaan jirra waan ta'eef humna rakkoo qabachuun barbaada. Inni baay'ee des nama jedha yaa'u kaleessa isinii akkuma viidiyoo isinii gadhiifnee jirru yaa'u koomentii baay'ee bareedanuu laattanii jirtu baay'ee gammadeera jechuun barbaada. Inni achi jalatti kanaan jaalladhee yaa'u tokkoffaa ija faaxee haamis naani kan jettani na rakkoon tokko hin jiru wadaas miti akkasiin jettan miti immoo booda tokkotti baay'ee desna jedheera koomentii keessan baay'ee desna jedheera kunis immoo rakkoo hin qabu immoo booda tokkotti kanaafuu waan jiru walumaanii na sonna waasin jettan irratti immoo koomentii lammaffaa immoo diraamaa fi biraankii irratti hojjedha jettanii ilaalleerra baay'ee des nama jedha asirratti isinii hojjetama rakkoon qabu baay'eetti gammadee jira koomentii keessan irratti nan jedha na kanadha galatomaanii kananii lafa ilaaleef immoo xinnoo dursa reefidha kananii viidiyoo kana irratti mul'ate kanaafidha malee waan biraa hin miti na isas yaa'u sirreeffadha waan rakkoon tokko hin jiru na gara chaayinaalii keessanii dhufuu kootti baay'een gammadee jira. Fuulduratti yaa guddinni waan gurguddaan hojjenna jedhee yaada. Na waan jiru yaa hin hojjenna rakkoon tokko hin jiru. Isin laattanis irratti hojjetama. Kanaaf booda hin hojjenna yoo waaqayyo nu gargaare. Kanaaf kanarratti isin hojjetama. Baay'een isinitti gammadee jira. Chaayinaalii keessan irratti yuutuubii keessan irratti jechuu barbaadani baay'ee desna jedhee jira. Kanaaf isin hojjetama waan hin hojjenna walumaa waan isin koomentii nu laattan irratti hin hojjenna. Rakkoon tokko hin jiru baay'ee isinitti gammadee jira naaf galatooma sheer naaf godhaa jechuun barbaada baay'ee isinitti gammadeera galatooma waan qabdu immoo isheen dubbatti rakkoon tokko hin jiru. Koomentii baruun nan dubbisne ati koomentii jechuun achirratti galgala dubbiste malee amma barii wanta jiru hunda hin dubbanne as keessattuuyyuu koomentii jafaadhati irraa fi jechuun sun ta'e fidi kootu jedhanii ni sobu faaxeewwanii janajjanuu hedduu kan jedhu faa yoom dubbatte. Isammoo xinnoo qaanii bira hojjetan hin hafe yaa namni janajjanus yaadadee rakkoon tokko hin jiru maal. Rakkoon hin jiru hin janajjantan yookaan barbaaddanii homaa tokko rakkoon hin jiru bilbilli achumarra jira. Bilbilli nu achumarra raamte kanuma duraa saniidha jechuudha sun. Bilbiluma dura beekamu saniidha warri hin janajjantan baay'ee manni sun laayikii baay'ee argate koomentii sun ijoollee baay'ee laayikii gootee jirti. Hedduu namatti toltan baay'eetti bohorree baay'eetti kolfaa turre galgala jechuudha koomentii ilaallee dhugaa dubbachuu fi nama bashannansiistu hundumaa olii itti aansuudhaan immoo maal ture koomentii tokko maaf isin jettee kan jedhu tokko koomentii tokko maa isin jette anatu dubbate jechuudha jecha sana. Ani yaada koo haannallee irratti illee nan dubbadha viidiyoo tanaan dura waggaa argitanii jiraattan ta'e isin dubbaddaa kaayidee haannatti illee yeroo dubbadhutu jira jechuudha. Jecha kana akkanumaan akka qoosaatti fayyadama malee wanta biraati fi miti jalqabuma immoo naannoo Adaamaatti warroota gurguddaadhaan iyyuu isin jedhanii yaaman ani yeroo duraa Arsirraa karaa Adaamaa yeroo dhufu baay'een itti rakkadhe dhugaa dubbachuu. Waanuma jiru wal yaaman warruma gurguddaa kan si jedhanii yaamu baay'ee rakkadhe gaafa bakka tokko faatu yeroo sitti kolfantu jira jechuudha. Maaf akkatti yaamtedhanii baratamaa miti asitti. Dhugaa karaa Arsiititti waggaa ammaati namuma si madaalu waggaa wal agartee haga itti wal bartutti dhugaa dubbachuuf isin jettaan erga wal barteen booda maqaa amma isaatiin yaamta malee jechuudha. Kan
wal madaalu asitti garuu akkasii miti warra gurguddaas makuma isaatii yaamu bakka kanaadha asitti baratamaa miti anuu dagadhee warra gurguddaadhayyuu isin jechuu dagadheeyyuu caalatti adaamaa keessa jiraachaa ture waan ta'eef iyyuu jechuudha. Ani yaaduma ofii kiyyaaf yeroo qoosaa wayii natti ni dhuunfa wanta akkasii kun. Haannadhaanuu jechaatan ture viidiyoo duraatirraa baruu hin dandeessan jechuudha. Kanumaa fida malee waan biraatiif miti koomenti tokko ganama kanan dubbise koomenti isaanii saajaa reeftaa gisee sanii galgala halkanirra barraa jechuudha. Koomenti sun kana fakkaata kan xumurte. Xumureera yaa waan jiru dubbatamee jira waan ta'eef yaa koomentiin jiru dubbifanneerra koomentii baay'ee babbareedaadha kan isiniif kennitanii koomentii sanaan galgala dubbisaan ture inni kaanii waliin mul'ikkisan sinaa hiriirsu baay'ee bareedduu itti fufaa naawni kan jedhu ilaalleerra baay'ee dasna jedhee jira baay'ee dubbisiitanii innaa baay'ee simannaa naaf gootanii galatumaa nagaan waaqayyo bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Waan jiru immoo yaa hojjennaa kana diraamaa qabannee biyyaannaa biraanchii qabannee biyyaannaa akka bakka isinitti toletti waan isinii koomentii irratti nu laattanii irratti isinii hojjennaa waan dursu immoo nurra otomteen isin gammachiisu qaba waan nuti hojjennu jechuu barbaadeni bakka jirtanitti nagaan waaqayyo isiniif haa ta'u galatooma baay'ee isin jaallanna jechuudha barbaada. Akkasiidha. Chaayinaa biraat irratti hojjenna piraankii fi diraamaa itti fufaa. Asirratti waan itti gammaddan kanarratti gorsa wantoota adda addaa baay'inaan isaa fi waa'ee meeshaaleetiin kan beekamedha. Akkuma kaleessa dubbadhe chaayinaala haarawaa asirratti isinii maxxansina jettanii jirtanii sinuuka guyyaa kaleessaa isin gaafatee ture maal irratti isin hojjennu keessattuu diraamaa fi piraankiidha barbaanna jettanii jirtanii in hojjenna asirratti irratti jechuudha. Dandeettii qaba baay'ee diraamaa irratti miti Diraamaa sirriitti danda'ama. Kanaafiyyuu sirriitti irratti hojjennaa isarratti garuu chaayinaala biraat irratti isa isiniif maxxansina. Kanarratti baratamaadha. Waa'ee meeshaaleettis akkuma jirutti jira. Wantoota tanaan dura koomentii wayii dubbiseetiin ture jechuudha. Haannaa wajjin hojjenne abbaa manaa keellee fidiitimee keessattuyyuu mee wanta dabarsitan wayii nuuf qoodayii jedhanii dubbatanii jiru. Yerootti aanu irratti hojjennaa isiniin jechuu jaalanna. Wanta hunda ammas gaafin jiraachuu ni mala wantoota adda addaa keessattuyyuu fageenyaaf dhiyeenya gubbaa irratti wantoota hariiroo ijoollee keenya miidhaa irra jiru sirriitti irratti hojjechuu qabna. Mitire? Akkasi bakka. Kanaafiyyuu isin share godhaati subscribe godhaatuma qofa nu eega barumsa bareedduu taate hin dabarsina amma viidiyoon keenya kana fakkaatti. Hojjaanis waan irraan fadhii tokko qaba yaa akkuma kaleessa nu koomentii nu kennitanitti achi jalatti koomentii keenya jalatti waan dogoggorre achi jalatti nuuf kaa'aa jechuun barbaada. Maaliif dogoggora koo nasirreeffachuu nan danda'a koomentii keessan ilaalee waan ta'eef akkuma kaleessa waan dogoggorre jiru tokko achuma jalatti barreessaa nan jedha bakka jirtanitti